Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Me video har'a kana keessatti video yeroo hedduu wayii an ajaa'iba jira. Video sana isin agarsiisa. Waahii weelluudhaan gadda sirbadhaan gadda bahee ajandaa TikTokis ta'ee rakkoo si namoonni hedduun gara hedduutti kaa jiran sirba kana garuu ajandaa ta'eera. Sirbi kun gara jaalalaatti fudhatamee gara siyaasaatti bakka hedduutti rakkoo keessa jirama. Itti aansuudhaan waahii xiyyaara Itoophiyaa xiqqoo siisinirraa isinii dubbadha. Rakkoo achi keessa jirtu wayii xiqqoo siisinii dubbadha. Mee viidiyoo kiyya kana warroonni kiristaanaas dhaggeeffadha, warroonni musliimaas dhaggeeffadha. Ilaalaa ka'aati waan hin jedhu achirratti isinillee yaada keessan kommentii naa keessanii mee. ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እንደመጣ የማምን የተረገመ ይሁንላ የተረገመ ይሁንላ ማሳቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እንደመጣ የማምን ምንም የተረገመ ይሁንላ ስለዚህ አትረዳቸው ማመን አለብሽ ይወድሻል 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 በጣም እኔ ሌላ ክርክር ኢየሱስ ይወዳታል ብሎ ኢየሱስ ይወድሻል ኢየሱስ ይወድሻል ኢየሱስ ይወድሻል እሺ ቪዲዮ kana dhaggeeffattanii tulaaltanii tun jedha garuu haaraa miti fuula miidiyaa irra deema ankana ana amantaan kiyya muslimaa warra kiristaanaa isin qeequ warra Yesuusin Yesuus jaalatan kan hin qeequ warra muslimaa hin qeequ kanarratti an yeroo hedduu beekaa waan kanarratti ni haasa'a jidheetan eegee dadhabe yeroo hedduu waan kana argaa jecha tokkoon dura isinii buusaa warri kiristaanaatii fi warri muslimaa jecha raayyaan jedhu kiyya ergaan ittiin gahuudha fakkeenyaaf kiyya keenya da'waa godhuudha fedhu haa fudhatu fedhu haa dhiisu yoo fedhe haa kafaru yoo fedhe haa amanu jechuun fakkeenyaaf yoo fedhe haa amanu yoo fedhe haa kafaru jedhanii dhiisuun fakkeenyaaf da'waan ni godhama inni kiristaanni dhaqee beete kiristaanitti ni hima waan dubbatu ni dubbata abbaan fudhatu ni fudhata abbaan fedhe ni dhiisa walaakin ummata yookiin amantaa muslimaa hin taane yookiin ummata pheenxeetii fi ummata muslimaa warroottan karaarra deemanii da'waa godhanu wanni yeroo hedduu beektota irra eegee dadhabee waan kana akkamitti zimmi jedhan jedhee yeroo hedduu itti yaada yeroo qaaman arge bira dhaabadhee ilaala warra pheenxees bira dhaabadhee ilaala warra muslimaas bira dhaabadhee ilaala da'waa masgidaa ni godhama beeti kiristaanii wanti himamu ni himama garuu karaarratti bahanii himuun karaarratti bahanii akkasitti lafuun warri muslimaas warri kiristaanaas lamaan jira yoo akkasii amma yeroo sheeka muslimaa tokko yoo agartan ta'ee finfinneedhuma keessatti kan gizee da'waa himamu simmeetii keessa kan namaa wal qabuu wal loluu dhakaamu amma namichi pheenxee intinaan kuni kan amma pheenxeen kunis intaloo muslimaa kana qabachuudhaaf ka'aara inni muslimaas namatti dirqiin amansiisuun dirqiin fudhachiisuun eessaa jira injiru inni pheenxetanis wanni kun yeroo hedduu itti yaadee beektota irraa hinaasa'an jedhee wallahi wanni kun waan sirrii hin taanedha yeroo baay'ee waan sirrii hin taanedha muslimni da'waa masgiditti godhamaara garuu yoo dhaabatame da'waa godhames karaarratti yoo godhames garuu hin godhina jechuun hin danda'amu bakka fedhate da'waan godhamuu ni danda'a walaakin dirqiin nama qabuu simmeetii keessa galuun namni fedhii isaatiin amana fedhii isaatiin kafara garuu beektota jedhamee namni fuula miidiyaa irratti yeroo hedduu sooratamu dogoggora inni sababa sooshaal miidiyaa kanatti galaaru wallahi dogoggora guddaadha warri pheenxotaas dirqiidhaan nama amansiisuun dirqiidhaan gara amantaa fudhachiisuun hin jiru warri muslimaas dirqiidhaan fudhachiisuun hin jiru guutumaan guututti warra kana karaarra deeme inni muslimaa xeeqii kiristaanaa qabee inni kiristaanaa xeeqii muslimaa qabee akkanatti jadduu keessatti lola uumaa deemuun jibbaa uumaa deemuun hin barbaachisu himuudha yoo dhaabatanii himan himuudha abbaan fudhate haa fudhatu abbaan fedhaa dhiisu dirqii wal qabummaa barbaachisa yeroo hedduu waan kana immoo naaf hin ta'u itti aansuudhaan dirreen xiyyaaraa Itoophiyaa keessaa warruma bakkee kana iyyamee bakkee kana haasofna malee rakkoon achi keessa jiru warroota amma saanxaa diimaa asirratti agartanu kana saanxaa kana beekaa quxurii isaanan beekaa waa hundi saanxaa kanan beeka saanxaan kun garuu hin bade
Saantaa qodaa hedduu qabatee Dubaay irraa dhufee ni bade saantaan kun. Yeroo hedduu irra deddeebi'een gaafadhee ammas saantaa sanatti deebi'eetan viidiyoo waraabee sin erga jaruma viidiyoo waraabee. Warra achi keessaa kun afaan Oromoon dubbatan. Afaan Oromoon dubbatanu xiyyaarri Itoophiyaa kan biyyoota addunyaarra deemu alaabaan ni fannifatee jiru alaabaa Itoophiyaati miti. Nu Itoophiyaadha miti alaabaa Itoophiyaa fannifatee hin jiru. Alaabaa warra garee biraa fannifatee jira. Hin beektanii alaabaa naannoo Amaaraa fannifatee jira. Xiyyaarri akka Itoophiyaa haa ta'u malee kan inni fannifatee jiru alaabaa Itoophiyaati miti. Alaabaa Itoophiyaa erga kan biyyatti ta'e alaabaa Itoophiyaa laxxafatee deemuu qaba ture sila. Wanni kun sirraachuun dadhabame ta'een sodaatame ta'een barree daandii xiyyaara Itoophiyaa keessaa baalagizeen erga seenanii saanxaa namaa baduu jalqabe baalagizeen erga seenanii hattuun seenuu jammare duraan seera qabeessa kan jedhamu maqaa Oromoo balleessiidhaaf warra amma saanxaa akkasitti nama cana yeroo meeqa gaafadhe warra amma saanxaa akkasitti bachiisu kun warri akkasii kun baalagizeedhaan malee afaan Oromoo hin beekamu. Afaan Oromooti dubbatanii xiqqoodhuma yoo mataa gad deebisanii ol deebisan hin beekamu. Afaan Oromoo hin beekamu. Oromoon afaan Oromoo sirriitti beeka. Kanaafuu wanni kun nuti bakkee fi waan xixiqqoo duukaa fi malee wanni guddaan isa kana. Wanni guddaan maqaa Oromoo balleessuudhaaf yeroo meeqaan dallinee haasee jira waan kanarraa. Achi keessaa warruma afaan Oromoo dubbatu akka jedhe yeroo hedduu dallinee haasee jira aarii. Saanxaa hedduu bada nan beeka nan arga waan ta'e jennaan. Wanni kun akka sirraatu wanna kanarratti akka xiyyeeffatamu waan biraa duukaa ololoo jedha oolurraa yaa obboleewwan kiyya. Itti aansuudhaan viidiyoo Andu'aalam kaleessa gadhiise isinitti dheeressu. Viidiyoon kaleessa namoota hedduu birattis sirbaa jaalalaatii miti siyaasa jedhamaa jira. Gariin siyaasatti hiikkatanii irraa qoranii balleessaa jirani. Irra caalaa sirbi kun jaallatamee sirba guddaa qaba. Sirba kiliippiin saallee seeraan hojjetamee aadaa hedduu qabatee ergaan isaa keessootti abbaa hubatee isuma dhaggeeffachuu qaba miti. Inni dhaggeeffatu sirbuma jaalalaatti hubate sirbaara. Gariin immoo abbaa hubatetti ergaa danuu qaba. Ergaa danuu qabu keessaa sirbi kun aadaa meeqa qabate? Aadaa biyya hedduu qabate. Aadaa biyya guutuu qabate. Waggaa fayyaa ittaajjee waggaa meeqa ittaajjee waggaa nama ittaajjee hin beeku. Ittaajjee fidee asiin gahee har'a YouTube irratti maxxanfate reef namni kun 500 qofa laala kun guyyaa lamatti jechuudha. Akka sirbichi ajandaa miidiyaa ta'een miliyoona laalumuu qaba guyyaa tokkotti sirbi sun. An sirba jaallachuu sirba gargaaru osoo hin taane nama itti laffa'ee tokko namni itti laffa'ee hojjetu tokko dhaqanii achumatti ilaalanii fixanii illee ka'anii sheer gochuudhaaf. Kanaaf wanna akkanaa kun yeroo hedduu nurratti deddeebi'ee nurratti maaliif waan akkanaa walirratti raawwanna. Itti daballee immoo sirbi kuni waa'ee sirba salaalee sirbe irratti diina sodaachise diina sodaate achi keessatti kan waliin makamee hojjetame ilaale sirbichi jaalala fakkeeffame abbaa hiikeetiika. Wanna kana namoonni waan biraatti qortanii ijoolluma Oromootiin waan biraatti qoranii barreessanii dheeressanii gaafii godhanii waan kana dubbiirra oolchanii mucaa isaa qabamuuf amma mucaa waan akkanaa kana sirba akkana jaalatame tokko laal dubbittiin kun diddee ajandaa miidiyaa taanaan qacam illim. Kanaaf wanna akkanaa kun waan barbaachifnerraa of eeggachuun gaariidha obboleewwan kiyya isiniin jecha viidiyoo kiyya kana wal danda'ame sheer godhaa Reeyo Shaafiitiin nagaan naa jiraadha.